Oduu gaddaatiin waldaa Masarata Kiristoos Moojottii Paasterii fi gaggeessaa olaanaa kan turan Paaster Haayiluu Madaaniitti boqotani. Paaster Haayiluun hojjaa duraa dheengadda waldaa olaanii galgala sa'aatii 3tti dhukkuba tasaatiin boqochuun dhaga'amee jira. Baan amantootaa kun gaggeessaa fi nyaachisaa qofaa miti. Gorsaallee akka turan baay'ooliin dhugaa baafii jiru. Yerichi geera dammaqaa baay'ooliin butamuu yookaan fudhamuu isa jalqabaatiin nu biraa sokkoo irratti argamu. Tiyos 24 dubbifadhaa maatii isaaniitii fi jajjabinaa hawwina. Oduu kan biraatiin waldaa Qaalayyootii haadhoo magaalaa Alaabaatti argamtutti ijoollummaa isaarraa jalqabee Waaqayyoon sodaachaa gitaara rukuchaa taphachaa kan turee fi saawundi siistamii sirreessuudhaan tajaajilaa kan ture. Dargaggeessichi guyyaa kaleessaa akka tasaa boqochuun isaa dhaga'ame. Maatii isaa fi hiriyoottan isaaf jajjabinaa hawwina. Oduu kan biraa laphee namaa cabsuun gootichi wangeelaa beekamaan gara gooftaa deemee jedha. Magaalaa Hosaanaa irraa gara Finfinneetti deemsarraa otoo jiruu magaalaa Buhii gaafa gahan balaa kanaa arguu kan dubbatan namoonni balaa cigaasaan kun konkolaataa uummataa magaalaa Finfinnee irraa gara Walaayittaa Sooddootti imalaa turee fi konkolaataa fe'umsaa Effeessaarii waliin walitti bu'uun tajaajilaan Kiristoos gaggeessaa waldaa Qaalayyootii guddichaa waldaa magaalaa Hosaanaa kan ta'an obbo Yoonaas hiriyoottan isaanii lama wajjin gara gooftaa deemuun isaanii dhaga'amee jira. Waaqayyoo maatii isaanii fi jaallattoota isaaniitiif jajjabinaa kennuu jenna. Barri 2016 naannoo Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawwee ittiin dhaga'amne jedhani. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Nagaan hangafa waan maraatii, nagaan yoo jiraate gareen namatti mul'ata. Kan nagaa qabutu barayyuu adda baasee bara darbee fi bara dhufu jedhee dubbata. Hiikaa nagaa fi faayidaan isaa himuun hin barbaachisu. Faayidaa nagaa isa nagaa argatee beekuu fi isa nagaa dhabee raafamaa jiru uummata Oromoo bal'aaf dhiibna. Waan hundaafuu nagaan bu'uura jireenyaa misoomaa fi karooraati. Mata duree keenya haasaa pirezidaantiin bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kabaja jala bultii jijjiirraa bara haaraa 2016 irratti dubbatan irraa kan fuudhamedha. Hiyyeen kan isaan jedhan waaqni qabatamaa haa godhu. Hawaasni keenyas nagaan ba'ee haa galu. Garuu wanti asirratti hubatamuu qabu pirezidaant Shimallis bara haaraa 2016 kanatti sagalee rasaasaa akka hin dhaga'amneef ni hojjennaa jedhani. Waamicha araaraa yookaan lola dhaabuu kanaa pirezidaant Shimallis irraa deddeebiin kaasuutti jiru. Kana duras walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhuma bara darbee irratti kaasanii turani. Qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jirus yaada yeroo garaagaraatti kennaa tureen nuti nagaa feenaa mootummaan carraa marii nuuf kenninaan mariif qophiidha jechaa turuun isaanii waan yaadatamu. Yaaliin araaraa kan mootummaaf WBO gidduutti yaadamee tures afaaniin abdachiisaadha jedhamuu alatti ergasiis yeroo turtii ji'a 3 hin caalle keessatti ni goolabamaa jedhamullee furmaata waaraa osoo hin argatin hafuun isaa hawaasni abdiin argatee turee akka itti dukkanaa'u taasisee jira. Paartileen siyaasaas yaaduma kana waan qaban fakkaatu. Nagaa uummata keenyaaf hojjennaa Oromiyaa nagaa taasisuu qotee bulaa Oromoo haadha Oromoof nagaa laannaa jedhu. Garuu hanga ammaatti nagaan saba kanaaf hin dhufne. Qotee bulaan Oromoo hiyyeessi humna isaan dalagatee bulu nagaa hin arganne. Namuu sodaa nageenyaa irraa hin bayyaannanne. Meeqatu guyyaa qaama mootummaan hidhachiiseen halkan ammoo qaama eenyummaan isaa hin beekamneen qabeenyi irraa saamame. Meeqatu rakkoo nageenyaaf waan qabuuf horatee harcaasee biyyaa biyyatti baqachuun maraatee karaa irra jooraa jira laata. Meeqatu ba'aaf gala dhabee gara itti goru dhabee raafamaa jira. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa karoora bara 2016tti sagaleen meeshaa waraanaa akka hin jiraanneef ni hojjennaa jedhan. Wanti hubatamaa jiru garuu ammas uummanni kun osoo sagaleen meeshaa waraanaa hin dhaga'amin daa'ima dargaggeessa jaarsaa jaartii osoo hin jedhin lubbuun isaa galaafatamaa jira.
taateenuma dhiyeenya kana yoo ilaalle qaamni mootummaa dargaggoota maqaan isaanii Barsiisaa Hundee Bantii, Tamasgeen Dhiidhaa Daangaa, Firoomsaa Biniyaam fi Waaqtolaa Darajee jedhaman isin abbaa torbeeti jechuun godina Qellam Wallaggaa Naanfilloo ganda Suudii irraa qabuun gara magaalaa Dambidollootti geessee mana elektiriikaa keessatti hidhuun dararaan erga ture booda dhuma torban darbee isaan keessaa dargaggoo Tamasgeen Dhiidhaa ajjeesuun reeffa isaa karaa irratti akka gate dargaggoonni sadan afaan immoo achi buuteen isaanii akka hin beekamne himamaa ture. Ibsis paartiilee tokko tokkoon itti kennamee ture. Marsariitii hawaasaa namoota dhuunfaa kumaatamaan lakkaa'aman irratti dhimmichi uwwisa argatee ture. Garuu mootummaan dhimmicha irratti yaada hin kennine. Biyyi keenya gadda gaafa qaammeeshaan harri guyyaa dhalootaati jechuun kabajaa turte. Kun immoo osoo dhaloonni dhumaa jiruu dhaloota kamiif guyyaan kabajamaas nama jechisiisa. Gama biraatiin ammoo godina Shawaa Bahaa Dugdaa ganda Birbirsaa Guddaa Saboolee irraa dargaggoonni qabamanii wayita harki isaanii duubatti hidhamuun dararamaan mul'ataa ture. Isaan keessaa kan ajjeefame akka jiranillee maatiin dargaggoota kanaa himaa turani. Kunis uwwisa argatee ture garuu qaama mootummaatiin wanti jedhamee hin jiru. Dargaggoo maqaan isaa Galasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamus bakka jireenya isaa magaalaa Amboo keessaa qabamee gara bakka dhaloota isaa aanaa Amboo ganda Galaan Waddeessaatti geeffamuun haala sukkanneessaa fi gara jabinaan guutameen ajjeefamee akka ture ni himama. Haaluma wal fakkaatuun guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa jumlaa dhuunfaan namoota irratti raawwatamaa jira. Isaan kunneen warra suuraa ka'uuf carraa argatan ta'an malee. Nagaan dhibuun dhaloota nyaachaa jira. Wal morkiin humna hidhatee haadha hiyyeessaa boossaa jira. Giree biyyaa dabsaa jira. Paartiileen ibsa gaddaa baasuun qofti mootummaan sagalee waraanaan jiraatu jechaa waraana gaggeessuun ani mariif qophiidha jechaa harka lafa jalaan ati deeggaraa baluutii ati keleedhaati abaluu faana hojjettaa ati abaluuf basaasta jechuun reeffi ilmoo namaa hanga diishii keessatti gatamuun turtii booda argamutti kaan alatti bineensi nyaachuutti ga'ee jira. Uummata kanaaf nagaatu dursa. Arraba Oromiyaatti kibba lixaa wanti jedhamu hin jiru. Utoo Oromiyaa keessatti dhalli namaa aadaa wal awwaaluu dagatee jira. Namni lubbuun namaa darbuu qoosaatti fakkaachaa jira. Kanaaf mootummaan jechaan qofa osoo hin taane gochaan paartiileen ibsaan qofa osoo hin taane rakkinicha karaa furuun danda'amu irratti gochaan inni hidhatee sabichaafis qabsaa jedhu dhugaa sabichaa karaa giddu galeeffateen socho'ee saba dhiigaa jiru kanaaf birmachuun dirqama. Nagaan waa hundaati. Subhaanallah, ይሄ ልጅ መያዙን ተከትሎ gurbaan kun waa'ee amantii musliimaa tuquusatti anis aareeraa dubbadheeraa poosti godheeraa an kiristiyaana ta'e utuu hin jiruuyyuu amantii musliimaa akka tuqamu hin barbaanne. Sababni isaa dubbii nama hedduutti kaasaa jechuudha. Ammas garuu obboleessi keenya kun teessee iddoo ati jirtu hin beeknu biyya biraa teessee du'uu qabaa dhaqa ajjeesaa jettu ati maal dhuftee ajjeeftu? Maaliif harka namaatiin abidda qabachuu barbaadda? Seerri jira biyya kanaa mucaa kana qabaniiru hidhameera hin gaafatamu. Waa'ee du'aan labsinaa kana booda. Waa'ee du'aa, waa'ee ajjeechuu qofan labsinaa. Seerri jira seeraan gaafatamaa. Dhuguma seerri immoo badii hojjete kanaaf adabbii mataa isaa laataaf jechuudha. Kanaafuu obboloonni asirraa du'uu qabaa, baduu qabaa, dhaqaa qalaa jettanii isin fagoo teessanii ijoollee naannootiin harka isaaniin abiddan qabatina. Gaarii miti kun. Biyya kanaaf nagaa yaadaame, nagaa yaadnu. Mootummaanis jira gidduu galeeraa nagaa yaada. Nagaa Kaleessa akaakilee fi abaabileen ishee calanqoof aanoleetti armaaf harka nu muree arrammoo afteen sanyii ishee giddaa ayyaanaatti morma nu kutee gaarummaan daangaa darbuu lubbuu fi wareegamaaf nama kaffalchiisa. Kanaafiyyuu